maal seetan barana Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii injifachuun qabadhee kutannoo guddaan dorgommii kana jalqabe. Yaadattu yoo ta'e bara darbe Arteetaan tapha tokko yoo osoo mo'amiin waancaa fudhanna jedhee ture. Garuu kan fudhate Liverpool ture. Inumaayyuu Arsenaal akkuma barame sadarkaa lammaffaan ture kan inni xumure. Bara kana garuu sadarkaa lammaffaarraatii gara tokkoffaatti darbuudhaaf taphattoota adda addaa mallatteessee jira. Kanaaf ture dorgommichas kan jalqabe. Ammas gabatee Pirimeer Liigii dursaa jira. Haa ta'u malee taphni kaleessa Arsenaaliif Liverpool taphatan tapha qormaataan guutame ture. Arsenaal akka kaleessaa qoramee hin beeku. Inumaayyuu Liverpool shaampiyoonaa ta'uu keenya isaanitti argisiisnee jedhan. Soboslay kan jedhe dhageessaniitu jedhee yaada. Soboslay tapha qixa xumurameen booda nutu Soboslay tapha qixa xumurameen booda Arsenaal kilaba shaampiyoonaa ta'e xumuree wajjiniitiin taphate malee nuyi kilaba shaampiyoonaa wajjin ta'e wajjin hin taphannee jedhe. Kana jechuun Arsenaal shaampiyoonaan turree bara kana liigicha dursuun isaanii akka kilaba shaampiyoonaa ta'e tokkotti ilaalamuu hin qabu jechuu isaati. Egaa Arsenaal waggaa 22 booda bara kana shaampiyoonaa ta'a kan jedhamu abdiidhaan eegamaa ture. Gaardiyoolaan garuu bara kana kontiraata isaa xumura. Salphaatti gadi dhiisuu hin barbaanne. Haa ta'u malee taphattoonni kan akka Ruben Dias fa'aa, Josko Givardiol fa'aa jalaa miidhamuunsaa rakkoo keessa isa galchuunsaa waan oolu miti. Mee gara tapha kaleessaatti haa deebinuuti. Arsenaal tapha boqonnaa boodaa irratti kaleessa dirree keessa hin jiru jechuun ni danda'ama. Baay'ee caalame. Inumaayyuu Arteetaa fi taphattoonni Arsenaal kaaniyyuu amananii jiru. Sarara gidduurra taphachuuf yaallee ture. Garuu bakki qullaan tokkoyyuu hin jiru jedhe Arteetaan. Maaliif seetan? Liverpool taaktika ajaa'ibaatiin ture boqonnaa booda kan isaan deebi'an. Florian Wirtz, Dominic Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo hundi isaanii gara sarara gidduutti deebi'anii taphachuun isaanii akka taphattoonni Arsenaal kan akka Rice fa'aa, Martin Zubimendi fa'aa, Odegaard fa'aan sochoon isaan taasisee jira. Caalmaa fudhatanii jechuudha. Waliin ittisaa, waliin sarara gidduu keessa taphachaa, waliin immoo jifataa turan. Kanaaf Arsenaal kubbuma gaarii tokko osoo garagalchitti yaaliin kaleessa bahanii jechuudha. Kun Arne Slot tapha tokko irratti illee Arteetaadhaan akka inni hin mo'amne kan mirkaneesseef ture. Arteetaan taphattaanu yoo hin mo'anne ammas seetiin duubaa dhufee qaqqabuunsaa waan oolu miti. Inumaayyuu kaleessa riikardii gaarii tokko Liverpool galmeesse immoo taphoota 10 osoo mo'amin walitti aansee xumuruu isaati. Kun fooyya'insa guddaa isaan argisiisanidha. Isaaniin gargaareera jedhee kan hin yaadu taphattoonni kan akka Hugo Ekitike, kan akka Mohamed Salah, kan akka Alexander isaan jiraachuu dhabuun isaanii inumaayyuu Liverpool akka qabxii tokkollee qooddatee bahu isaan gargaareera jedhee yaada. Sababni isaa taaktika ajaa'ibaa fi taphattoota sarara gidduutiin qophaa'anii dhufuun isaanii nama tokko irratti akka isaan hin hirkanne yookaan nama tokkoof qofa akka isaan kubban dabarsine isaan taasiseera natti fakkaata. Inumaa egaa taphoonni ittaanan baay'ee murteessoo ta'u. Amma Arsenaal qabxii 6 Manchester City akkasumas Aston Villaadhaan caalaa jira. Kana jechuun taphoota hafan keessaatii taphoota 16 yoo mo'ate shaampiyoonaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu kun inni ta'a qabxii osoo hin gatiin Arsenaal taphoota 16 ni mo'ata jettanii ni yaaddu. Keessumaa torbanoota dhufan keessatti walitti aansee taphoota 4 qaba. Guyyoota muraasa gidduutti jechuudha. Kun immoo miidhama taphattoota dadhabbii qabatee dhufuu danda'a. Yeroo kana dhagaa kilaboonni kaan immoo dhufanii bira darbuu kan isaan danda'an. Aston Villaan deebsii yookaan taphattoota baay'ee qabaachuudhaa baatus taphattoota ga'umsa gaggaarii qaban ni qaba. Siitiin illee ammallee tattaafachaa jira. Roodiriin farga deebi'aniif jechuudha. Kilaboonni kaan illee leenjistoota ari'aa waan jiraniif bara kana waancaaf morkatu jedhamee ni eegamu. Kan akka Chelsea, akka United, Liverpool garuu boodaa ka'ee raajii wayii hojjechuu danda'a laata? Natti hin fakkaatu. Egaa dorgommii waancaa lamaan isaanii gidduutti wanta ta'u natti fakkaata. Manchester City fi Arsenaal. Hordoftoota keenya kan erga jennee gara oduuwwan ispoortii birootti yoo ceenu immoo waancaan Afrikaa amma sadarkaa murteessaa irra gahee jira. Morokootti gaggeeffamaa jira. Biyyoonni gurguddoon Afrikaa keessumaa kubba miilaadhaan jechuudha morkii jabaa taasisu. Har'a Senegaal dheenyuma kana seenaa hojjettee waancicha kan injifatte jechuudha. Maalii wajjiniitiin kan morkattu ta'a jechuudha. Taphattoota jajjaboo ni qabdi keessumaa Pirimeer Liigii keessa kan taphatan jechuudha. Taphataa jabaan dhiyeenya beekamu Sadio Maanee faati. Kaan kilaboota kan akka Everton keessa kan taphatanii fi kilaboota kaan keessas kan jiran taphattoota jajjaboo ni qabu jechuudha. Senegaal biyyoota Afrikaa keessaatii barana waancaa Afrikaa injifachuuf tilmaama argatan keessaatii tokko. Kan biraan qopheessituu waancaa Afrikaa kan taate Morokoodha. Morokoon Kaameruun wajjiniitiin kan morkatu ta'a. Waancaa kana qe'ee isaaniitti hambisuu kan barbaadan taphattoonni Morokoo har'a jabaatanii kan taphatan ta'a. Ashraf Hakimi isaaniif deebi'ee jira. Keessumaa waancaa addunyaa irratti seenaa waan hojjetaniif waancaa Afrikaa irratti seenaa haaraa galmeessuu barbaadu.
Morokoo waancaa Afrikaa dheenyatti injifatte akka hin beekne ni beektu. Kanaaf waancaa qopheessan kan akkuma Ivory Coast yeroo darbe taasisti qeema isaaniitti hambisuu barbaadu jechuudha. Brahim Diaz walitti aansee galchii lakkoofsaa jira. Taphataa kanaan Real Madrid keessatti isin beektu. Spain keessatti haa dhalatu iyyuu malee Spain garee biyyaalessaaf waamuu dhabuu ishee irraatii kan ka'e biyya isaaf taphataa jechuudha. Morkataa isaanii yoo ilaalle immoo Kaameruun keessa taphataa beekamaa tokkotu jira. Bryan Mbeumo Manchester United keessa kan taphatu jechuudha. Kaameruunis qabxii gaarii galmeessuun as geessee jirti. Egaa biyya waancaa Afrikaa keessattis waancaa addunyaa keessattis biyyoota Afrikaa irraatii bakka bu'uun maqaa dhoofsan keessaatii tokko Kaameruun turte bara Saamu'eel Eetoo fa'aa ni yaadattu. Saamu'eel Eetoo amma federeeshinii kubbaa miilaa kan Kaameruun nama gaggeessaa jirudha. Waancaa kana injifachuu bakka barbaadan irra deddeebi'ee dubbatee jira. Ammoo har'a ni milkaa'u. Tokkoon isaanii garuu galuun isaanii nafanne. Keessumaa Manchester United oduu gaarii tokko eega. Maazuraawiin Morokoof taphata. Har'a kan mo'atu yoo ta'e marsaattaa nutti darba. Mbeumoon kan mo'amu yoo ta'e gara kilabii isaa Yuunaayiteditti deebi'aa jechuudha. Morkii jabaa har'a eegaman keessaati kan Morokoo fi kan Kaameruun isa tokko jechuudha. Senegaaliif Maaliinis akkuma jiranitti ta'ee jechuudha.